nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu saba waaqayyoo nagaa keessanii. Inni dabarre nagaa waaqayyoo yeroo hundumaa iddoo isin jirtanitti isin biraa buufatu. Ani obboleessa keessan Paaster Eebbisaa Baqqalaati. Kanaan dura akkuma beektan kutaa jalqabaa irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaanee hamma 9tti waliin dubbifannee isa keessaa hedduminaan lakkoofsa 7 irra jiru irratti baay'ee dubbadheen ture. Seenaa kana hundi keessan waan beektaniif Wangeela irraa dubbifadhaa isin affeera. Isin yaadachiisuuf akka ta'utti lakkoofsa 5 amma 9tti jiru irra deebi'een dubbisa. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsate ciisu sana arge yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuusaa argee beeke. Fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraan na dura keessa lixa jedhee deebise. Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayye guyyaa Sanbataa ture. Akkuma kutaa jalqabaa irratti maaltu turse namicha kanaa jennee dubbataa ture. Arras lakkoofsuma 7 irra isa jiru yaada biraa namicha kana tursetu jira. Haa ta'u malee siif immoo Waaqayyo akkasiin jedha. Achi turteettaa si ga'a. Ofirratti dubbadhu. Baay'ee turtee si gaa'edha Waaqayyo. Iddoo siif hin malle baay'ee turtee si gaa'edha. Maaltu turse namicha kana jennee hammeenya, hammeessuu fi dundhummaa isaa yookaan miqqaanyinnatii isaa kan jedhu tokko kaafnee walii wajjin yeroo dheeraa daqiiqaa muraasa keessatti haasofne. Egaa inni lammaffaan maaltu turse namicha kana yoo jenne nama keessa na buusuu hin qabu jedhe tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraan na dura keessa lixa jedhe. Dubbiin kun kas fakkaata. Nama rafaa ooluu fi nama fiigaa oolu akkas fakkaata haasaan namicha kanaa. Tokkuma silumayyuu isa namatu fide. Nama baatee geesse nama eega malee waaqa sin eegu raafama bishaanii sana sin eegu. Nama warruma eegu kanaan immoo hin jiran nama maaliif jiraa? Ergi namoonni baay'een biraa fayyanii galanii haaraa matiitti jijjiiramaa oolu. Kaan guyyaa 8tti, kaan sa'aatii 8tti, kaan ji'a 8tti biraa fayyee gala. Namoota tutti wal jijjiiraa akka 38 jiraata. Dhukkubni kee maaliif akka maqaa hin qabne beektaa? Namoonni tokko tokko rakkinni isaanis maqaa hin qabu, dhukkubni isaanis maqaa hin qabu. Al tokko tokko namootaaf kadhachuuf nan gaafadha. Maal keessa isin dhukkubaa maal taatanii nan jedhu. Hunda Waaqayyo namatti himu. Hundas nama nusu. Kadhachuufiif gaafan jedhee maal taatan isa isin dhukkubadhu. Waan mana dhukkubayyuu hin beeku. Mataa hamma miila kootaan nagaa miti. Dhukkubni akkasii dhukkuba seexanaati. Dhukkubni akkasii dhukkuba amalaati.
dhukkubni namicha kana amala isaa dhukkubsataa waggaa 38 kan isa ciibse amala isaa kan isa turse amala isaa nama kaleessa baatee namni hin jirodha amma immoo kasee salama faarat ofii kootiyyuu mootuun itti rakkadhu nami baay'een dhufe na dura keessa lixee fayyee maaf lixarree inni fayyina barbaada dhufe isuma wajjin achi ciisuutu irra jiraata kan inni itti rakkadhe jedhu kun maanni taayimingii waan ta'amu jira bishaanichi yeroo ergamoonni waaqaa dhufanii raasan irra duwwaa hojiirra oola bishaanni sun achi guutee jiraatee miti waan tokko sitti eebba naannoo kee marsee jiraatu waaqni si irraafne taanaan hankeen ta'u ofumatti mixixxaata ofumatti rarraata ofumatti foqoqta malee waaqni si hin qabne taanaan waaqni si irraafne taanaan tuujjuba eebbaa naannoo kee jiran itti fayyadamuu hin dandeessu siiraasu waaqayyoo taayimii isaatti fayyadamuu qabda yeroo waaqayyoo yoo amma dammaqaa kanaaf namni fayyina barbaadu rafu isumayyuu iddoo fayyinaa iddoo ergamoonni bishaan raasanii fayyamu bira taa'amee rafamu achi taa'amee nama ta'u achi taa'amee odeessamu ergi namni kan biraan keessa lixee fayyatu ganaatti manaa ka'an yeroo biyyi galuun hin naqa fayyina keetiif yeroo hojjetu fayyina dhukkubaa duwwaa miti sinii gala yeroo naasa'u fayyina keetiif yeroo waaqayyo sagalee ergutti hojjetu fayyina keetiif yeroo waaqayyo dammaqi siin jedhutti dammaqi fayyina keetiif yeroo waaqayyo ka'e siin jedhutti ka'e waaqayyo irra ka'e siin jedhee ati borkaatii wal jala darba ergamoonni har'a raasanii inni borga nama ka'a gana maali namicha kana maaltu turse dhibaadha namichi dhibaa'ummaatti turse biyyoonni biraa sokkeera maal taane ofitti dhiboomu al tokko tokkoon ijoollee shifiini deenyaadha gaafa yeroo jedhanii hin nyaadhu waan maatii miidhee fakkaatti bara miidhamina nyaata diduu abbaa nyaata didee miidhe dhibaa'ummaan kana fakkaatti hojjetaa hojii bushatu haraf hojjetee fixuutu danda'u namni hojii boritti bushatu baay'ee tura iddoo sana positionii sanarra iddoo taa'ee jiru waajjira kamii hojjedhu iddoo kamii hojjedhu hojii dhuunfaa keessa hojjedhu dhibaa'ummaan si keessa jira taanaan miila fuudhuu hin dandeessu waan har'a fixu boritti bushata taanaan bishaanichoon goggoodhee waan achi ciisu fakkaata namichi kun dhibaa'ummaatti isa turse dhibaadha yeroo bishaan raafamee raawwatu seenu yeroo bishaan raafamee raawwatu itti mixixxaa itti yaalii godha ergi namni sibira sokkee yaaltee maal goota dorgomuu hin dandeessu kottu yeroon kee amma yeroo yesus fayyina barbaaddaa inni garuu yaalaan ture miidha yesus kaatee deemu barbaaddaa itti dadhabaan ture yaalaan ture miidha ofii koo baay'een yaalee miidha yesus bira dhaabatee fayyuu barbaaddaa jedheeraam yeroo bishaanichi raafamu koo keessa bu'uu yaaleen ture bara baay'ee yaalte har'a yaalii keete miti yaaliin kee baay'ee si turse carraaqqiin kee waaqa malee baay'ee si turse dhibaa'ummaa keetti namoonni tokko tokko carraaqqiin nu igoon waaqni keessa hin jiru taanaan dhibaa'ummaa wajjin tokko carraaqqii waaqni keessa hin jirre irraa
taa'umsa Waaqayyoo keessa sii jiru wayi. Yaa ergii yeroon darbe ergamoonni bishaan raasanii bishaanni fayyinaa raafame normaal bishaanitti gaafa deebi'u bishaanummaa isaa sirriitti gaafa deebi'u keessa lixuuf gaafa lixuuf bishaan raafamaa jiru gaafa inni bira ga'u. Kottu yeroo itti raafamaa jirutu amma. Yeroo furuu qulqulluun itti addunyaa raasaa jiru amma. Inni baay'een seexanata addunyaa raasaa jira. 666 addunyaa raasaa jira. Siyaasata addunyaa raasaa jira. Warra qabeenya qabantu addunyaa raasaa jira jechuu danda'a. Natti mul'ataa jiru kun kan addunyaa raasaa irra furuu qulqulluun fayyinaaf raafamaa jira. Keessa bu'u. Guyyaan kun sin darbi yeroon kun sin darbi. Yeroon ati itti keessa buutee fayyitu amma. Yaalaan tureedha namichi kun. Isa taanu maal jedhe isinitti fakkaata? Namni biraan dura keessa lixaa. Inaafahamaa. Inaafiftuun eessaan geessu beektaa? Inaafiftuun hin fayyitu. Inaafiftuun nama hin taatu. Fayyuu namaatti hin naafin. Guddachuu namaatti hin naafin. Mul'achuu namaatti hin naafin. Yesuus fayyuu barbaaddaa. Inni garuu maalin godha nama tokko keessa bu'ee sokkee fayyanii sokkanii. Oduutti yeroo fixaaran mallee. Yesuus tu dhaabatee wajjiniin odeessuu hin barbaanneef ka'e deemii siree kee fudhadhuu gal jedhee malee namichi ganaa odeessa. Dhibooftuu taasaa buusa. Hinaafiftuu taasaa buusa. Addunyaa kana namni hundumtuu gaazexeessaa ta'eera. Namni hundumtuu akka barbaade haasa'a. Namni hundumtuu odeessaa oola. Inni isa laallatus inni isa hin laallannes. Maaltu si turse? Achiin turtudha Waaqayyo. Mandara oduun turtu. Mandara hinaaftuun turtu. Kutaa jalqabaa irratti dubbadheen ture. Tokkumatu milkaa'aa hojjete. Makiinaa bituu xiyyaara bituu mana ijaarratu. Milkoomina nagaa lafa kanarratti akkasumatti fudhannu. Tokkotu baratee milkaa'e. Kadhan nagaa jilbeenfannee gaafa kadhannu Waaqayyo babaluunfa akkana godhatanii ana gargaaruu diddee ana ilaaluu diddee jedhu. Isheen akkasii kana godhattee sun ta'eefi ani immoo na millachuu diddee jedhu. Hinaaffaa. Himata kun kissii isa jedhamu. Kanan nu turse. Kanas si turse. Waaqayyo garuu hin turtu siin jedheera. Waggaa 38 taa'ee ilaala fayyina namoota. Tarii gaafuma jalqabaa sana gaafa namni fayyu argee ayi tun keessa bu'eera ta'e ofii kootii tun dura fayyeera ta'e maa fayyite namtiin kun maa fayyite kun maaliif fayye jechuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo turii xinnoo qabdaa jedhee. Namoonni guddina namatti nafan eessayyuu naqan. Boleessi kee gaafa si biraa guddatu harka rukutiif. Obboleettiin kee gaafa si biraa guddattu harka rukutiif. Irratti hin dubbatin, irratti hin ka'in, hin ammeessin. Maqaa inni hin qabne, maqaa isheen hin qabne irra hin tuulin. Kanaaf yaa firoota koo amma kana hundaa Waaqayyoon eeguun turre namichi kun isa ta'u turse. Maal akka turse tursen sitti hima. Tokko si ta'u turse.
amala keessa turse. Kanaaf faamaati qabdu. Jibba si keessa jiru si turse. Kana dhiifte karaa kee dheeraadha ganaa deemta. Mul'ata kee dheeraadha ganaa deemta. Yeroo namaaf waa ta'u baga ta'e abaluuf. Waaqayyo baga guuteef. Baga gargaaramte. Baga gargaarame namni kun yoo jette waaqayyo immoo si'iif waa biraa dabala. Bishaan sana bukkee cinatti yeroo namni fayyu namoonni kan biraan harka rukutuu nafan wadhaan harka rukutuu nafan namittiin ciiftee aarti. Eenyuun immoo na dura keessa bu'e. Na dura eenyuun konkolaataa bite. Na dura eenyuun iddoo akkasitti milkaa'e. Na dura eenyuun viillaa ijaare. Na dura eenyuun carraa biyyoota garaa garaa argate. Na dura eenyuun carraa barnoota argate. Akkam na dura darban akkam na caalan hin jetta taanaan amma yoon turtu. Gaafa obboleessa keetii obboleettii keetii baata. Si haa galatu waaqayyo waan gargaarteef yoo jette itti fuftee deemna. Nuti wal gargaaruu harka walii rukutuun ulfina iddoon hin barbaanne sanaa akka nuyi dabne sokkinu godha. Kanaaf maaltu tursi namicha kana itti rakkachaan ture. Akkas godhaan ture jedhe. Al tokko tokko namoota wajjin hojiidhaaf walitti dhuftanii kaleessa utuma hojjetanii milkaa'uu dadhabanii ati immoo dhaxxeetti dabalamtee gaafa wajjin hojjettu yeroo wajjin hojjettu milkoomsi gaafa argamu karaa kee siin rukutuuf maal jedhu yookaan ati nama rukutuuf maal jetta nuti hojjetee as siin ga'e nuti hojjetee fide kana nuti itti dadhabaa ture. Nuti akkas godhaa ture siin jechuu danda'u. Har'a eessaa dhufeeti siin jechuu danda'u. Akka namicha kanaati. Akkam nu caala. Duraanuu keessa turree nuyi. Yesuus amma kan hunda dhaabbatee dhaggeeffateetu utunnaa isaa baay'een dabalee ergamatuma bishaan sana raasan hamachuutti kaa'uu danda'a namichi kun. Arabiyaa isaa bara utubaatti asaasaa Oromoon gaafa mammaa'u. Namichi kun waggaa 38 hammeenyaa warra waan tureef. Yeroo hundumaa hojiin isaa hammeenye. Mee lafa turte lafa jirtu sanaa ba'i. Waan si qabe sana keessaa ba'i. Maaltu turse namicha kana isa kan biraa cubbuu isaati isa turse. Ergi fayyee galee mana qulqullummaa ta'uu keessatti Yesuus Kiristoos wajjin wal argan. Sila namni fayyee hin sosocho'aa gad hin taa'u. Jijjiiramu namichichaa eessaa akka ka'e sitti nama kutaataanitti mana qulqullummaa keessatti olii gad sosocho'uutu namoota baay'ee keessaa Yesuus namicha arge bira ga'eetu gurbaa jedheen fayyitee ta'e raakatee garuutti hin deebiinii maaltu turse maaliin beekna kan ittiin deebiinii maalitti hin deebiinii cubbuutti hin deebiinii cubbuu namicha kanaatu waggaa 38 bishaan bukkee ciibse waggaa 38 cubbuu isaatu ciibse. Nuti quba namatti qabna malee isaa waa'ee keenya ni ilaallu achuma jirra akka nuyi miillaan fuune kan nu godhe cubbuudha. Cubbuun dhukkuba caaltuudha. Cubbuu abbaa yoo of wal'aane maleessa namni nama wal'aane nama fayyisuu hin danda'u. Waan ammaatti dookteroonni addunyaa kana arganii fayyisuu hin dandeenye dhukkuba cubbuu. Nyaatti mul'ata karoora namaa nyaatti cubbuu. Dalga nama dubbachiifti cubbuu. Karaa jal'inaa nama deemsifti cubbuu. Cubbuu isaa turse gasa 38 bishaan bukkee kan ciibse cubbuu isaa. Yesuusin eegaan turre waaqa eegaan turre maaliif jettan gooftaa koo jedhee kan inni taasisee fi haasaa biyya sanaa keessatti nama kamiiniyyuu gooftaa koo jedhanii wajjin haasa'u
malee Yesuusin ta'uusaa ergasii mana qulqullummaa keessatti dhaqee bare malee ergi fayyee raawwate hamma gaafa siree isaa fudhatee galee mana qulqullummaatti dhaqee Yesuusin eenyuun akka inni ta'e hin beeku. Waaqayyoon eegaan turre. Maaliif eegaan turre? Maaliif akka jette jedhu kutaa kan biraarratti waliin jiru. Waggaa 38 Waaqayyoon obsee Waaqayyoon eeggatee waggaa 38 sireera ciisee Waaqayyootu isa yaadatee Waaqayyoon eegaa ture. Obsee atis waggaa 38 bishaan bukkee ciiseetu Waaqayyoon eeggatee argatee fayyina argatee jennee lallabna. Daqiiqaa 8 Waaqayyoon inni namitti Yesuus Kiristoos fayyisuu waan dhufeef gara lafaa kana. Hojiin isaa hundumtuu fayyisuu waan ta'eef karaa sanarratti darbuutu namoota dhukkubsatoo baay'ee argeetti gore carraatti irra bu'e namicha kanarra jal'aa taateetu jirtu carraan irra bu'e jal'aa ta'eetu jiru carraan irra bu'e fayyinaaf hamoota taaneetu jiru carraan irra bu'e carraa argachuu keenya qofaa miti iddoo kaleessatti turre sana achuma maaliif turre iddoo tun fayyin turre sanaa maal hojjetaa jira maaliif turre Waaqayyo iddoo sanaa si baasa amma sirra deebineen kadhanna. Baay'ee dhama'uu keessaa Waaqayyo si baasa achiin turtu. Baay'ee dhamaatu Yesuus gara kee dhufee. Baay'ee rakkachaa ture ofii kootii baay'ee yaalaa ture. Baay'ee yaalaa ture. Baay'ee yaalteetta kophaa kee. Baay'ee yaalteetta fira abdattee. Baay'ee yaalteetta horii abdattee. Baay'ee yaalteetta Waaqatuun gaafte. Hin kadhadhaara. Nana mana sirratti narraaja. Baay'ee namaaf walitti si baasa Waaqayyo. Achiin turtudha Waaqayyo. Iddootti dhama'an sana iddoo dafqa kee hormi nyaatu sanan turtudha Waaqayyo. Iddoo eebba kee hormi nyaatu sanan turtu. Iddoo iddootti hidhamte sana keessan turtudha Waaqayyo. Ba'uuf murteessi. Namatu keessa namatu dura keessa bu'aa. Iddoo nama meeshan sanan turtu. Iddoo hinaaffaa hamaa sanan turtu. Yeroos Waaqayyo akkatti dursitu godha. Yeroos Waaqayyo akkatti fuftee adeemtu godha. Amanii harka Waaqayyo si gargaara. Walii wajjin hin kadhanna. Ati jabaadha. Yaa Waaqayyo abbaa ilmaa fura qulqulluu. Sadan Waaqayyo tokko. Namoota miidiyaa kana hordofaniif sin kadha. Namoota sagaleen kun bira ga'eef sin kadha. Dhamaatii keessa turan. Baay'een itti dhama'e hin dandeenye. Baay'een joora hin dandeenye jedhaa. Baay'een fiige naan taane jedhaa. Ati dhuftee naan gaadha. Harki kee namoota kana bira ga'u. Harki kee nama kana bira ga'u. Qabii harka isaanii yaa Waaqi. Qabii harka isaanii yaa Waaqi. Qabii harka isaanii yaa Waaqi. Qabii harka nama kanaa yaa Waaqi. Qabii harka ishee yaa Waaqi. Qabii harka isaa yaa Waaqi. Bara baay'ee nama dhama'e. Bara baay'ee dafqa isaa namni nyaate. Bara baay'ee dafqa ishee namni nyaate kan. Bara baay'ee qobaatti rakkate. Bara baay'ee qobaatti rakkatte. Bara baay'ee qobaatti rakkatanii. Har'a garuu sin kadhadha yaa Gooftaa koo. Lafa isaan hin barbaanne sanaa qabii isaan baase. Akka tasaa sagalee kana kan dhaga'u kan sin beekne illee yaa Waaqayyo qabii baase. Kan utuu si beekanii dudduuba deebi'anii. Waaqayyoon eeguu waggaa lakkaa'utti fakkaata. Waaqayyoon eeguun faarfannaan of sossobuutti fakkaata. Waaqayyoon eeguun lallaba dhaga'uun of sossobuutti fakkaata. Har'a qabii keessaa baasi gara eebba isaaniitti isaan buti. Maqaa Gooftaa Yesuusiin harka kee gara Waaqayyootti ol kaafadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka kana qabi yaa Waaqayyo. Keessaa baasi yaa Waaqayyo. Fayyinni nama kanaa har'a ta'u yaa Waaqayyo. Jalqabeera. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa ati keessaa baatu har'aa ta'u. Guyyaa baay'ee dhama'uu keessaa ati baatu. Guyyaa durfamuu keessaa ati baatu. Maqaa Yesuusiin har'aa ta'u. Inni si turse inni qabee iddoo sanatti si maqaa Yesuusiin har'aa ka'ee gasi yaadisu.
jireenya kee gadadhiisu, mul'ata kee karoora kee gadadhiisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kabaji Waaqayyo isin bira jiraatu. Lafa jirtanitti nagaa naa ta'a. YouTube keenya subscribe godhaa. Namoota kan biraaf illee affeeraa. Waaqayyo hamma na gargaaretti barumsa garaagaraaf kadhannaa koon isin biran jira. Yaada yoo qabaattan nu barreessaa. Bilbila asirra jiru nu bilbilaa. Yeroo kadhataa yoo barbaaddanis nu bilbilaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Geessa kaameraa keenya Firaa'ol Abiraamii wajjin taanee sagantaa kana yeroo hundumaa kan isin biraan geenyu, isin immoo waliin biraan ga'uudhaan namoonni akka barnoota kana hordofan, eebba kadhannaa kana wajjiniin hordofan akka gootan kabajaa isin gaafadhaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu waan kana gootaniif nagaan jiraadhaa.